raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 Wiixata, Roobii fi Sambata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetrebandii 16 yookiin kiiloherzii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu. Amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya kabajamoo. Kun qophii keenya Roobii reediyoo sagalee Oromoorraa yeroo kana isiniif darbu. Qophiilee keenya beeksisuun kanan isin wajjiniin turu Anayyaantu Dameeti. Qophiin keenya har'aa oduu fi qophii mala jireenyaati. Muuziqaa torbees ni qabna. Hanga qophiin keenya xumuramutti akka nu wajjiniin turtan isiniin affeera. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Akka mooltan oduu saati kanaaf qabnu sin dhageessisaa naabasaa waqjiraati. Shira ergamtoonni wayyaanee fi abdii illee raawwataniin magaalaa Mooyyaalee keessatti lubbuun namoota 4 darbee 50 ol kan ta'ummoo madaa'u ta'aniiru. Boombii humnoota liyyuu poolisiitiin namoota nagaarratti ebila 17 bara 2018 raawwatame kanaan namoonni 3 battalatti akka du'an beekameera. Yeroo sanatti namoonni 50 ol akka madaa'an kan beekame yoo ta'u booda keessa immoo namni tokko mana yaalaa geeffamaa jiru lubbuunsaa darbeera. Agayoonaattis namooti arfan lubbuun isaanii darbe Kadiroo Galatoo Nuuroo, Jamaal Ahimad Abdallah, Miricaa Shee Abdurrahman, Gazaany Sooressaa akka ta'an beekameera. Gabaasaa adda addaarraa akka botamutti agayoonaatti namooti 62 ol ta'an balaa boombii kanaan hedduu madaa'aniiru. Jiraattonni akka ibsanitti gochaa yakkamaa kun garee warra naannoo Sumaaleetiin kan raawwatamedha. Hidhataan isaanii hundinuu uffata raayyaatti hidhatee boombii fi shubbutii of jala guuratanii jechuudha. Akka dhakaan nama dha'uu fakkeessanii nutti seenaniituma mataa keessa nu dhaatu. Warra OPDO akkuma kanaan dura humnoota yakkicha raawwatan to'annaa jara oolchuu fi seeraan gaafachuun hojiin itti fufaa jechuun ala hojii qabatamaan hojjetan tokkollee hin qaban. Namoonni madaa'an hospitaalota Shaashamannee, Walaayittaa Soddoo, Yaabeelloo, Bulee Horaa fi dhaabbilee yaalaa naannoo sana jiran keessatti wal'aanamaa akka jiran beekameera. Tumsiif tinnisni qabsoo bilisummaa Oromoof godhamu daran jabaatee akka itti fufe beekameera. Oduun torbee kana keessa nu ga'e akka hubachiisutti ilmaan Oromoo godina Booranaa, Gujiif Oromiyaa lixaa keessa jiran gargaarsa maallaqaa qarshii 99,120 arjoomanii jiru. Akkasumas mi'oota waraanaa fi nyaata gosa adda addaa waraana bilisummaa Oromoof akka arjooman oduun kun dabalee addeesseera. Waraana bilisummaa Oromoo hidhachiisuuf jabeessuuf biyya keessaaf biyya alaatti tumsi godhama akka jiru beekamaadha. OPDO'n kan hoogganamu mootummaan naannoo Oromiyaa guyyaa har'aa muudamaaf ramaddii haaraa labse. Muudamni har'aa facaafame kun waan haaraa dabalee hin qabu garuu gaggeessitoota OPDO duraan turan bakka tokkorraa kaase bakka biraa kan buuseedha jedhameera. Ibsi ramaddii kun akka ibsutti kaayyoon hooggantoota muuduu kun fayyadamummaa uummata naannichaa boqonnaa haaraatti ceesisuuf qabsoo eegalame kan itti fufsiisuudha jedhame. Ramaddii hooggansaa kun akka warri caffee jedhanitti dhimmoota gurguddaa 3 irratti hundaa'ee kan raawwateedha. Kunneenis dandeettii raawwachiisummaa mootummaa cimsuudhaan rakkoo bulchiinsa gaarii fi kenniinsa tajaajilaa hiikuu sadarkaa federaalaatti gahee hooggansaa caffeen qabu ga'ummaa olaanaadhaan baachuudhaaf hooggansi mootummaa federaalaafis gumaacha gochuudhaaf kan akeekameedha jedhameera. Ramaddii ammaa kana keessatti dubartootiif dargaggoon nammatamuullee ibsameera. Akka kanaan Aadde Adaanach Abbabee kantiibaa magaalaa Adaamaa gara itti gaafatamtuu waajjira OPDO giddugaleessaatti kan ol dhufte yoo ta'u, Aadde Caaltuu isaanii kan kantiibaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii turte immoo gara hooggantuu abbaa taayitaa galiiwwan Oromiyaatti ol ba'uun ishee beekameera. Akkasumas Aadde Xaayibaa Hasan kan kantiibaa magaalaa Shaashamannee turte immoo gara sadarkaa pirezidaantii taantuu mootummaa naannoo Oromiyaatti akka ol siqtee ramadamte beekameera.
Ramaddiin kun namootuma kanaan dura turan bakka jijjiiru waan ta'eef jijjiirama haaraan qabu jechuudhaan namooti qeeqaa jiru. Galmeen imala hajiif umraa bara 1439 Finfinneetti akka eegalame beekameera. Manni marii dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa akka beeksisetti barana imaltoota 8,000 gara Saudi Arabiyaa imala. Imala baranaatiin daandiin xiyyaara Itoophiyaa kallattiin buufata xiyyaara idil addunyaa booleerraa ka'e gara Makkaa Madiinaa akka balali'u beekameera. Kanaan dura garuu imala tokkoon haga Jiddaa qofaatti balali'amaa akka ture beekameera. Imaltoonni maallaqa gahaan qabne immoo manneen mootiin Abbaa Jifaar ijaarsisanii turan keessa akka qubatan haalli mijaa'uun illee himamee jira. Manneen mootiin Abbaa Jifaar ijaarsisanii turan sireewwan 729 akka qabu beekameera. Oduun saati kanaaf qabnu kanumaa qophii hafe waliin nagaannu tura. Amma immoo qophiin kan wallee torbeeti. Ittaansee sagantaan keenya idilee mala jireenyaatu dhiyaata. Amma gara walleettan isin dabarsa. Kan biyya qabu biyya isaatti fuudhee heerumaa akka fedhetti biyya kamirraa bultii jiraanna gabrummaatti akkamitti jiraanna lafa kamirraa mana jiraanna gabrummaatti akkamitti jiraanna. Nindufa sutuma sisike karam fagatule sirana funmike nandufa ilmike nandufa ilmike nandufa ilmike nandufa ilmike erkabi yabayo takaga tintenga yadake tijra kayo kun dagan negawo asif je champiga watagaran ken negawo gandu mirkan kala uyan galu gen negawo garutti diyan negawo mirkan galu gen garutti diyan negawo mirkan galu gen akataro damme biya bane biya namaki sabbatane biya namab gabratane akataro damme biya tena damme biya bane biya namaki sabbatane biya namab gabratane akataro damme biya tena damme biya bane biya namaki sabbatane biya namab gabratane akataro damme akataro nindufa sutuma sisike karam fagatule sirana funmike nandufa ilmike nandufa ilmike nandufa ilmike nandufa ilmike fagose hindiko oyanu kamandugawo rako yero dale abdi kutung kamdugawo kafa hundi gale kamane chimdugawo kan manu magena rabbi wajin takashaki kamdugawo oma shaki kamdugawo takashaki kamdu oma shaki kamdugawo oma shaki kamdu yadin mikesi gafata tokkichi keessa kale sigafata yor mata esinadina bitamumma keessa sigafata yadin mikesi gafata tokkichi keessa kale sigafata yor mata esinadina bitamumma keessa sigafata yadin mikesi gafata tokkichi keessa kale sigafata yor mata esinadina
naadara bitamummaa keessa gadaa gaarii dhufeenyi beeksisa xiqqaa guddaa waa'ee san hasaasa kan feenes ni beeka garaan isa kanaaf sodaatee namni loonis namni hunduumee maal dubbata hundatu waa'ee keenya faarfata osoon feene namni wal jaalata gootan lammiisan keessaa namni hunduumee maal dubbata hundatu waa'ee keenya faarfata osoon feene namni wal jaalata gootan lammiisan keessaa Kun qophii mala jireenyaati. Qophiin mala jireenyaa torbaanii guyyaa tokko isin dhiyaata. Kaayoon qophii kana uummanni Oromoo beekumsa, ogummaa fi muuxannoo isaan barbaachisu argatanii akka murtee qajeelaa fudhachuu danda'an hunneessu. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya qophii mala jireenyaa har'aa keessatti haasaa ayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa ayyaana guyyaa gootota Oromoo waajjira ayyudureetti kabajame irratti dhageessisan qabannee dhiyaanne. Haasaa isaanii kutaa tokkoffaa qophii xiyyeeffannaa keessatti wixata darbe dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammaffaa fi isa xumuraa immoo har'a qophii mala jireenyaa keessatti qabannee dhiyaanneerra itti dhiyaadha. Egaa sirni Itoophiyaa isaan faarsan kana kan hin kaasuuf ka Oromoodhaaf bara baraan eenyummaa isaa ajjeesuuf walabummaa isaa irraa sarbandeeffachuudhaaf qabsoo godhullee beekuu fi didanii waggaa kan hunda lola keessa darbe haa ta'uuti sirnoonni kun hundi waan dadhaban qabu. Sirnoonni kun hundi eenyummaa Oromoo ajjeesuu hin dandeenye. Afaan Oromoo balleessuu hin dandeenye. Aadaa Oromoo balleessuu hin dandeenye. Uummati Oromoo qabsoo isaatiin sirna kana hunda keessa darbe har'a qabsoo isaatiin as gahee jira. Kanaaf ishee kana warra Itoophiyaa leellisaa nuun jedhu itti himuu barbaadna. Itoophiyaa leellisuudhaan TPLF'if mirga kennamee Oromoodhaaf dhorkame Itoophiyaanuu jiraachuu hin dandeenyu. Isaanumatti diiguuf deeman. Oromoo gaaffii isaa deebisuu diduudhaan lola kana itti fufanii ukkaamsanii gaaffii isaa maltummaadhaan maltummaa siyaasaa bilxaa bilxi isa jedhu Amaarri ishee kanaan bara baraan jiraachuu akka isaan hin dandeenye Oromoon qabsoo isaatiin mirkaneessaafi. Kanaaf ergaa qabna Itoophiyaadhaaf warra Itoophiyaa leellisaniif ergaa qabna. Tokkoffaa ammeen gadduma keessatti namicha qeequuf otoo hin taane isaan kaanuu ni kaasu. Waan Adwaa ka'ee, waan Kaarraamarraa ka'ee, waan maalii ka'e. Mee waama Kaarraamarraa kaas dhiyoo fudhan. Kaarraamarraa lola sanarratti warri urjii ta'anii gaafas weerara Somaalee of booda deebisan Ethiopian Air Force yookaan humna qilleensa Itoophiyaa keessatti ka urjii ta'anii badhaasa argatan Koloneel Waggaarii Gammachuu fi Koloneel Baacaa Hundeeti. Gaafas weerara sana deebisuu keessatti qooda olaanaa waan qabaniif badhaasi kennamee fi urjii biyya nishaan jedhan sana. Baacaa Hundee otoo xiqqoon turiin sirni sun ajjechaaf waan isa barbaadeef Sudaan Kaartumitti baafatee gara Ameerikaatti ba'e. Isaanummaafuu nama akkasitti lolee fi akkasitti isaan boonse sirni sun isaaniif hin jiraachifne jechuufan kaasa qaani. Ka itti boonan miti isa kan sirna kana waggaa kan hunda isaanuu nuuf silaa garaagarummaan qabu. Oromoof qabsaa'ota bilisummaaf garaagarummaan qabu. Sirni hundi kanuu loledha. Koloneel Waggaarii Gammachuu sirni kun akka jijjiirame innillee lubbuu isaatiif baqataa ta'ee booda Noorweetti bahee akkasitti lubbuun isaa dhaabamte kabajaa qabe. Dhiyoon kaasaa jira. Warra akkasii warruma sirna sana keessatti hurjii ta'an sirna isaaniifuu warra lola irratti waan ni godhaniif kabajaa hin qabnedha. Sirni Itoophiyaa hangmoona ittiin deemtu. Ishee kana gowwoomsaadhaan sochoosuu barbaada ipi addeeffan mallee.
gaaffii ummatootaa deebisuu diduu fi gaaffii ummatootaa kana ukkaamsuuf mala dhaatanii labsii yeroo muddamaa jedhanii diriirfatanii ittiin jiraachuuf ishee kanatti waan ni gochuu danda'an. Bara baraan sirnichi mala akkasiitti dhaataa jechuudha. Isaanumaafuu warra akka Koloneel Waggaarii nama hedduu maqaa dha'uu dandeenya. Dabalaadhinsaa Koloneel Dabalaadhinsaa Itoophiyaa keessatti yeroo Reed Terror yookaan Qashibir jedhan sana ummati Finfinnee addatti ummati Itoophiyaa immoo waliigala isa beeka. Gara dhumaa gahee dargaggoota kana lubbuu isaanii kafayyise Reed Terrorii kana diduudhaan Dabalaadhinsaati. Dabalaadhinsaa 92 duraan yeroo warri sirna dargii keessatti hidhamanii ni hidhamne. 92 qabanii hidhanii achitti dabalan. Maaliif? Duraan maa dhiisanii booda maa hidhan? Dabalaadhinsaa badii tokkittii qofa dalage. Akka ofiisaa amanuu fi yaadutti Oromoo humni isaa walitti dhufe yeroo haala sana keessatti adda bilisummaa Oromoo sirna sana keessatti hirmaateera. AFLOnis hirmaateera. Dhaaboti Oromoo kaanis jiranii isaan kun yoo tokko ta'anii Oromoodhaafis gaariidha. Akka yaadutti immoo Itoophiyaafis gaariidha. Karaa qajeelaadha yaadisa. Kanarra dhaabbateeti AFLOodhaa fi adda bilisummaa Oromoo wal taasisuudhaaf waa tattaafate. Kana Oromoo humna taasisuuf jedhanii qabanii fuudhanii warra hidhamanitti dabalatee wayyaane. Kana kan hin kaasuu fi beektota haa ta'u warra qondaalota waraanaa biyya isaanii jiraachisan haa ta'u dhibbootaan lakkaa'uu dandeenya warra isaan dhabamsiisanii fi kabajaa dhorkan. Kanaaf kana kakarraa marraa ka aduwaa ka eessaa waan ni jedhanii waan Itoophiyaan gaarii hojjette tokko fakkeessanii Oromoodhaaf himuu hin danda'an. Akka sirnaatti immoo akkuma sirna hime sirni Itoophiyaa Oromoo ka ajjeese ka nyaate ka liqimse kunoo akka hin gaddaatti akkuma amma yaalbaareentuun jedhe kanatti jirra jechuudha. Kanarratti gaaffii siyaasaa ol aanaa ka sadarkaa tokkoffaatti ilaalamudha qaba Oromoo. Sirna kanaa fi waan kanarraa. Kuni deebi'u malee furmaati tokkollee akka hin jirre immoo ni mirkaneessinaaf. Kanaaf ergaa nuti Itoophiyaadhaaf qabnuu fi warra Itoophiyaadhaaf sirna sana harkaa qabaniif qabnu dhiyoo kanallee itti ibsa waanirra Itoophiyaan sirna Itoophiyaa warra harkaa qaban kijiba, imaammata kijiba, haasaa kijiba, propagaandaa kijiba kana ofirraa dhiisanii dhugaa ofitti haasa'aa jennaan jechuudha. Dhugaa ofitti haasa'u keessatti sirna hunda keessatti hudhaa ta'ee fuulduratti akka isaan tarkaanfachiisne kadhu waan lama. Tokkoffaan gaaffii uummata Oromoo fi gaaffii cunqurfamtootaa haqaan deebisuuf qophii ta'u. Kalammataa immoo uummatoota Itoophiyaa hundaatiif sirna dimokiraasii ka legitimacy yookaan immoo beekumtii dhugaa uummatarraa isaa sirna sana irratti warra aangootti ol bahaniif kennu ka uummati of keessaa baase sirna kana gadhaabuudhaaf sirna dimokiraasii sana liqeemsuu fi fudhatu qophii ta'u. Yeroo gabaabduu hangaafte kana keessatti yoo dhuguma akka haasaan nagaadhaan waa furuuf yoo ta'e qulqullinaan yoo hojjetanii isee kanatti deeman qofa. Kana gochuuf weerara waraanaa Oromoo irratti diriirsanii sadarkaa tokkoffaatti dhaabuun sun immoo isa dhumaatiif ka har'a dhaabanii boorummoo ofirraa yeroodhaaf propagaandaadhaaf dachaasanii boorummoo deebisanii diriirsanii labsamuu baate Oromoo irraa sirna waraanaatu jira. Kuni dhaabbatu. Uummati immoo iyyuu fedhii isaatiin bilisa ta'ee ka barbaadu akka murteeffatuuf isa kana sirna isaa gallakkisuu ni danda'u. Anaanu gaafattan hin danda'anii uummati kana qabsoo isaatiin argachuu qaba. Haa ta'uutii lallabaa jiran
kanatu jira fuuldura isaanii jechuudha. Kanaaf karaa keenya kana haala dhiyoos babahee kan akkasitti ilaalla. Ufii keenyoo maal ufiin jenna. Nuti akka Oromootti Oromoo hundaatiif ka jennu amma sirna kana akka harkaa qabu abalu dhufee abalu hafee abalu bu'ee abalu ol yaabee otoo hin taane ifi addeef ka waggaa 27 si lolaa jirutu si harkaa qaba. Sirna mootummaa Itoophiyaa ka waraana ajajee sitti bobbaasaa jiru. Ka federal police sitti bobbaasaa jiru. Isaan kun hundi jibbinsa Oromoof addatti ka qaban. Kanarraa ka'anii sababaa malee ka uummata fixaa oolan. Kanarraa ka'anii haala suukanneessaan ka uummata reebaa oolan, caccabsaa oolan, rasaasaan rukutamuu irratti dabale. Kanarraa ka'anii mana Oromoo hunda sakatta'anii kasaamaa jiran. Isaan kanatu harka EPRDF jira. Sirni harkaa qabu kuni Abii ol ba'e, Kabiraa Haalamaaram gadi bu'e, EPRDFuma sanaa jechuudha. Kana harkaa qabu ka Oromoo irratti bobbaasaa jiru. Kanaaf EPRDF kanarraati furmaati nu dhufa jedhanii eeguun ammallee taanaan haada sana keessatti xaxamanii miidhama akkatti fufu gochuu waan ta'eef uummati Oromoo qabsoosaa asiin gahe kana guyyaa tokkollee otoo of hin dagatiin qabsoosaa jabeeffatuuf socho'u. Kana keessatti miseensota adda bilisummaa Oromoo alaaf keessaan jiran dirqama ol aanaa shiroota propagaandaa waan adda addaadhaan sirni kun as baba'uu fi warri deeggartoota isaanii diriirsan uummataaf ibsuu fi ofiis kallattiin dura dhaabbatanii qabsoo isaanii qofa irratti ka wabii mirga uummata keenyaa ta'e irratti amananii qabsoo kana finiinsanii galiin gahuu irratti socho'uu qofa akka ta'e gadi jabeessinee himnaa jechuudha. Kana keessatti kanneen dirqama furtuu fi olaantuu qaban dargaggooti Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoo jalatti ijaaramanii jiran maaliif ijaaramanii fi akkamitti ijaaramanii akkamitti sosso'anii wareegama maalii baasanii maal argachuuf sosso'aa jiranii akka gaariitti warra beekan waan ta'eef dirqamni keessan dachaa ta'e haala kana keessatti qabsoo isaanii butachuuf afaanuma isaanii haasaanii maqaa isaanii himatanii ka ajaa'iba namatti ta'u Dammaqaa Mokonnintuu eengaddaa qeerroo jedhee jechuudha. Akka qeerroo kanarratti warra bobbaasanii ajjeesisan keessa jirretti. Hoogganoota OPDO'tu qeerroo jedhee jechuudha. Kana hunda shiroota kana hubatuun qeerroon bilisummaa Oromoo caasaasaa jabeeffatee karoora lafa kaawwate sana bakkaan gahuuf qoodasaa akka taphatu gadi jabeessinee hubachiifna jechuudha. Kana keessatti ammas waraana bilisummaa Oromoo. Waraanni bilisummaa Oromoo haala yeroo adda addaa deebisee hubachiiseera. Haala ulfaataa keessatti haala mooyyuu baa hedduu rakkisaa ta'e keessatti wareegama ulfaataa Oromoodhaaf baasee Oromoo kabachiisuu fi qabsoo kanas ittisuuf difeendi gochuuf ka dirqama olaanaa qabu ta'uu ka akka gaariitti ofitti fudhatee jiru. Haala ammaa kana keessatti dirqama kanaan duraa caalaa dachaa jabina kanaan duraa caalaa dachaa akka irraa eegamu ta'u gadi jabeessinee hubachiifna jechuudha. Kaan ilmaan cunqurfamootaa saboota cunqurfamootaaf ammallee gadi jabeessinee dhaamsa qabna. Sirni kun walumaan nu cabse. Waliin cabisa keessa immoo waliin keessaa bahu keessatti ummati Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo imaammata dhaabbataa fi karoora dhaabbataan kana hojiirra oolchuuf bara baraan hojjetaa jira. Haa ta'uuti sirni kun ammallee dammaqinsa isaaniitti dhimma bahee saboota gargarii walitti naqu addatti immoo Oromoo irratti bobbaasuu har'allee hin dhaabne. Har'a hin dhaabne keessa qofa otoo hin taane ilmaa'uu tarsiimoo sirni kunii fi EPRDF qabu keessaa tokko ta'ee qabsoo Oromoo dura dhaabbachuu fi gufuu itti heddummeessuu ka jedhu itti dhimma bahuuf ka bal'inaan irratti hojjetaa jiru ta'e argama jechuudha.
Inni kun nageenya saboota kanaaf illee gaarii miti. Dantaa fuuldura isaanii qaban fuulduratti isaan qabaniif illee gaarii miti. Isa kana of keessa ilaalanii EPRDF'if meeshaa ta'urra akka dhaabbatan waamicha keenya goona. Gadi jabeessinee waamicha keenya goona. Egaa ilmaan Oromoo addatti immoo miseensota keenyaa fi deeggartoota keenya alaaf keessaan jirtan furtuu tokkittiin harkaa qabnu qabsoo keenya bakkaan gahuu waan ta'eef isa kana walumaa gala galii isaan gahuuf kanaan dura caalaa dachaa akka sochoonu waamicha keenya godha. Yaadannoon gootawwan wareegamanii bara baraan haa jiraatu. Injifannoo uummata Oromoo. Fayyataa. Egaa dhaggeeffattoota keenya haala qabsoon Oromoo irra jiruu fi mooraa diinaa keessatti immoo shirra akkamii gaggeeffamaa akka jiru aasaa obbo Daawud Ibsaarraa akka hubattan abdii qabna. Qabsoon bilisummaa Oromoo eegalame aga kaayyoo isaa galiin ga'utti akkan dhaabbanne ibsi kun jabeessee hubachiiseera. Qabsoo bilisummaa Oromoo kan jaalataniif kan deeggaran hundi hirmaannaa isaanii dachaadhaan guddisanii tokkummaa saba Oromoos tiksuudhaan diina Oromiyaa keessaa baasanii abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuu irratti hojjechuun waan yeroon ittiin kennamneedha. Qabsoon bilisummaa Oromoo yoo galii isaan geenye ajjeechaan hidhaan biyyaa baqatamuun hiyyeessa ta'anii biyya ofii keessatti kadhattuu ta'uun hiree Oromoo ta'uunsaa waan hin oolle. Kana keessaa kan nama baasu qabsoo eegalame hidhatanii itti jabaachuudhaan karaa hundaan haala qaroominaaf hayyummaa qabuun qabsoo kana finiinsuudha. Qabsoon kun galii isaa ga'u malee furmaata akka hin jirres hubachuun barbaachisaadha. Qophii keenya irraa asumaan xumurraa haga torbee qophii biraa walitti deebinutti nagaan nuu tura. Atti kan caqasaa turtan reediyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaan isinii darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan nu waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya Sambataan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.